بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليان كي نجر جرت بقربين قيا راتين سنجين سنين جدا سنين رعبده فدي ربيتين ولتدي بن يجر الحمد لله رب العالمين إيجا رمضان كان قون وان قدادا وان ببولاني جراچون تاتي إسا إنجر بيكا إسا أسر إنجر بيكا غنار أشينا نتلقى ملاجرا هندو المنما جزيك عبريدك يا ربنا ديبسي دنياتي جدا يجودا كنا فرّا وسوج قابين إنو من ربي شكرو قمنا ربي ذكرو قمنا galata rabbii galchuu qabna karkanne irratti galata rabbii galchuu qabna kadhamne rabbiin kadhachuu qabna irratti sabbaruudha qabna jechuudha. Kanaaf obboleeyyan keenya ramadaan akkam ramadaan mubaarak gariin nama ammoo ramadaan kariim jedhu jechuudha. Ramadaan kariim jechuun hin ta'u obboleeyyan keenya hin ta'u maaliif ramadaan kariim jechuun ramadaana arjaa jechuudha. Ramadaanni arjummaa hin qabu beeki rabbitu arjaadha. Kanaaf ramadaan mubaarak jechuu qabna jechuudha. Kana hin irraanfatina. Ramadaana barakeeffamaa kan khayrii guddaa qabu kan barakaa hedduu qabu halkan martabaa yookaan darajaa qabdu keessa jirra guyyaa irraan tana arri halkan 23ti. Ergamaan rabbi sallallahu alayhi wa sallam ashru lawaakir kana masjidatti illee galuu turan bara gartanii duudhaa deeman immoo guyyaa 20 masjida galan. kunis numa jirti. Kanaaf guyyaan laylatul qadriidha halkan kurna boodaa kana keessa jechuudha. Kurna boodaa kana keessa. Kanaafu fahiya fi 9 tabqa sagalii haftee keessa barbaada wafii 7 tabqa torba haftee keessa barbaada guyyaa qarii jechuudha laal. Ashirul awaakir kana keessa guyyaa 21 23 25 torba sagalii kana keessa rabbi nu amil keessu enna egaa daawwattoota keenya mee rabbi nu haqee balu nama halkan laylatul qadrii hin mokkoramne kan hin dhukkuffanne rabbi nu haa godhu haajaa keessan hundi rabbi isin haa baasu hunduma rabbi nuuf haa guutu ka dhukkuffate immoo rabbi nuuf haa fayyisu kana aafaanne irra jiru rabbi irraa nuuf haa kaasu. Egaa wanni walitti dhaammannu as keessatti waan tokko jechuudha. Insha Allahu namatti fayyadamu rabbi nu haa godhu. Maal inni niyyaadha. Waa'een niyyaa kun waan cimaadha beeki. Ergamaan rabbi sallallahu alayhi wa sallam man lam yubayyiti siyaama falaa siyaama lahu. Namni ramadaana kana niyyatee hin bulfatin qabla suhri laal. Asuurii yookaan suhrii yookaan hiraaba yookaan obboroo kajiran saniin duratti namni niyyatee fajriidhaan duratti namni hin niyyanne soommanni isaaf hin jiruu jedhan. Kanaaf gizuma faxarree kaane irraa jalqabnee gizee kana guuttannee kaane sahuriidhaan duratti niyyachuu qabna. Soomana niyyachuu qabna. Niyyaa malee hin qeebalamu. Kasaarree jirra obboleeyyan keenya soomana meeqa kan nuti osoo hin niyyatin osoo niyyaa qalbiirraan fidatin soomanaa jirru jechuudha. Ilaal sunnaa yoo taate ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam gaafa kaan agabuu bulee nyaanni ni jira jedhee maatii isaa askaa isaa gaafata. Yoo hin jiru jedhan idan inni saa'imuun jedha. Eegan jirre yaanneen soomana jedha. Ammoo ramadaanni niyyaa malee hin ta'u ganamuu akaanii su'aa akkataniituma soomanatti fufuu miti dubbiin. Kanaaf wanni walitti dhaammannu niyyachuu qabna. Niyyaa qalbiirra fiduu qabna. Fajriidhaan duratti obboleeyyan keenya kun dhaamsa cimaadha. Dhaamsa jabaadha. Dhaammannoon lammaffaadha. Guyyaa halkan laylatul qadrii kan rabbiin khayrun min alfi shahr waggaa 83 fi waggaa 83 ho'oli jedhe. Kanaaf namni halkan sana birrii 5 kennate akka nama bulee waggaa 83 birrii 5 kennateetu osoo guyyaa tokko hin qadeessin osoo keessaa hin dhiisin. Guyyaa ilaal halkaniin akka nama waggaa 83 birrii 5 kennateeti. Inni birrii 10,000 kennate qarshii 10,000 maallaqa Itoophiyaa taatu
yuuroo haa taatu paawondii haa taatu riyaalaa fi diraamaa fi diinaarallee haa ta'u birrii fedhe haa ta'u sadaqaa fedhe haa ta'u namni birrii 10,000 kennates akka nama waggaa 83 osoo walitti hin kutin maallaqa yookaan birrii kana 10,000 kennaa taa'uti. Kanaafuu sadaqaan isaa sadaqaa guddaadha. Rabbi nu haa gaxxamu. Inshaallahu sheer godhaa isiniin jenna inshaallah. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.